ayyaanni faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ijoolleen waaqayyoo kam nagaa keessanii sagalee waaqayyoo gabaabaa isiniif hiruun barbaada. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 14 fi 15 irra sagalee jiru. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessa darbe Yesuus ilma waaqayyoo erga qabaannee beeksisa amantii keenyaa jabeessinee hin qabanna. Cubbuutu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaa akka keenya qorame qabna. Isa dadhabbiin keenya garaa isa rukunne garuu hin qabnu. Hangafa lubaa siif gaddu siif yaadu qabda. Sagaleen kun maal jedha? Isa karaa hundumaa qorame qabannaa'edha. Inni karaa hundumaa qorame kun callisee qorame miti. Qoramuun isaa qoramati keessa jirtu hubachuufi. Dhiibameera Yesuus Kiristoos, aratameera Yesuus Kiristoos, itti fufameera Yesuus Kiristoos, arrabsameera Yesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu arrabsoo kee lolati keessa jirtu, aratamati keessa jirtu, gaaffiiti keessa jirtu hin hubata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Akka nama achi keessatti si dhiisammoo miti. Gaaffiiti jirtu si baasa. Qorumsati keessa jirtu keessaa si baasa. Dhagaa hin sochoone irra si dhaabachiisa. Daawit akka jedhe. Inni miilla koo dhagaa hin sochoone irra dhaabachiise. Maal jechuu isaati? Abdii kutannaan keessa jiru keessaa na baase. Raafaman keessa jiru keessaa na baase jechuudha. Maal keessa jirta obboleettii koo? Haala akkamiin si liqimsee jira? Obboleessa koo haala akkamiin dhuunfatamtee jirta? Waaqayyo har'a akkasiin jedha. Haala keessa jirtu kana keessaa ba'uun siif hin ta'a. Yaadati keessa jirtu kana Waaqayyo hin arga. Haalati keessatti liqimfamtee jirtu kana Waaqayyo hin arga. Isa keessatti argee si dhiisammoo miti. Si baasa, si gargaara. Miidhamuun keenya kan garaa isa rukunne isan gaddisiisne hin qabnu kan nuuf gaddu qabnaa jedha sagaleen kun. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Har'as haala keessa jirtu kan si hubatu, kan si gaddu, kan si jaallatu karaa sitti agarsiisuudhaaf immoo qophaa'aa kan ta'e luba lubootaa Waaqayyo abbaa dura kan siif dhaabate Yesuus Kiristoosiin qabda. Waaqayyotti gammadi. Har'aa kaasee jireenya kee gammachuudhaan kan guute haa ta'u, nagaadhaan kan guute haa ta'u. Waaqayyo baraaf umurii kee hundumaa haa eebbisu. Eebbifamaa. Sagalee kanaan akka jajjabaattan abdiin qaba. Sagalee gaggabaabaa akkasii yoo hordofuu barbaaddan peejii kana follow godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.